guyyaa tokko hojii xiqqoo wayii argadhe qarshii isaatiin haadha koodhaa gabaadhaa waa bitee gale. Waanan bite sanas haadha koottan kenne. Na hammattee na dhungatte ni gammadde. Almee qasirra deddeebiin eebbifame mucaa koo jettee dhiisuu didde. Anis battala fuula armee koo duraa siqetti. Imimmaan koo narra yaa'an. Edaa armee ofiidhaaf waan guddaa gochuuf eeguun namarra hin jiraatu. Waan argatturraa kanatti gootuuf waan kam caalaa ishee gammachiisa. Egaa armee keessaniif yeroon qabdan amma akka ta'ee fi yeroo mijataa akka eeguu hin qabne isinitti himuu kooti. Namoonni na beekan marti akkan fayyaa qabu osoo hin beeku maraachuu koo gaafa argan kaan ni gaddu kaan immoo ni baacuum. Kun anaaf garuu ga'ee koo miti dhimma isaaniitiim. Anaaf galmi kiyya boonii isheenaaf jecha maraatti gammachiisu qofaatu ga'ee koo tureem. Har'a booniin bakka kana dhufee ishee faana jiraachuutti gammachuu adda ta'e ni qabdiim. Fuulonni ishee gaafa ifan akka waan gaafa isheen fayyaa sammuu qabduutti keessi koo ni boqotaam. Waliin oollee waliin bulla waliin kaanee waliin bakka feene deemnaam. Addunyaa sobaa keessa jireenya dhugaa jiraachuuf yaallaam. Waan addunyaa dhugaa keessatti dhabnes addunyaa sobaa keessatti argachuuf dhamaanaam. Booniin koo akkuma ishee duriifaa na kunuunsuu ni yaaddi. Akkuma ishee duriifaa na taphachiisuu ni feetiim. Yoon biliqiif irraa adda beellee na barbaaddi. Karaatti baatee achi na eegdiim. Haa ta'u malee kun immoo laphee kiyya na cabsa. Qalbii kiyya na haatee waanan ta'uuf hin dhabaam. Bakka isheen balleessitutti anatu adabamaam. Ulaa isheen rukutamuu qabduttis natu dugda itti qabaam. Akkasii waliin jiraanna kun hunduu hiika biraa hin qabu sababni jaalalaam. Amma garuu waa murteesseeraam. Innis akkanumaan duukaa jiraadhee gammachiisu qofa osoo hin taane qoricha yaala sammuu isheef kenname suuta jedhee liqimsiisuun gara fayyaa isheetti deebisuun dirqama kootiim. Kanas bifa naa danda'ame yaaluu eegaleeraam. Guyyoota tokko tokkos cina ishee jilgeenfadhee Waaqayyoon nan kadhadhaaf hin tureem. Tarii guyyaa tokko maaltu beekaa addunyaa amma isheen keessa jirtu keessaa Waaqayyo ishee baasee addunyaa dhugaa keessa jiraattee akkuma keenya durii jaalala dhugaa buuqqachuu dandeenyaam. Jabaan Waaqaam. Kun seenaa koo dhugaatiim. Guyyaan isaa wiixata ganama ture. Keenyan beeksisaa irratti waraqaan maxxanfamee jiru tokko akkas jedhee barreeffamee jiraam. Beeksisaa namoota biyyarraa fagaachuun hojii barbaaddan maraaf jedhee ulaagaa tarreessee jiraam. Ulaagaan inni tarreessee jiru sun waan na fudhatuuf anis nan gammadeem. Sababiin isaa abbaas ta'e haadha obboleessas ta'e obboleetti ilaalee biyya sana taa'uu waan hin qabneef murteessuun natti hin ulfaanneem. An hojjetaa mana namaatiim. Eeyyee hojii mana namaa isa hojjettuu galata hin qabne sanan hojjedhee bulaam. Garuu namni tokko jireenya koo keessa jiraam. Isheenis jaalallee kootiim. Kanan ishee malee jiraachuu hin dandeenye isheetti mari'achuu yaadeem. Isa boodas bilbilee akka deemu murteessanitti himeem. Ni boosse borumtaa isaa miila kootti kuftee maaloo hin deemin jettee na kadhachuu eegalteem. Imimmaan ishee ilaaluun dadhabeem. Akkan dhiisuun itti walii galeem. Isheenis bakkan jiraadhu sanaa ni baratti malee bakki dhaloota ishee waan iddoo biraa ta'eef deebitee ni galteem. Torbanoota muraasa boodas naa bilbiltee akka na arguu feetu natti himteem. Didus akka nafuu hin dandeenye irra deddeebiin na akeekkachiisteem. Anis borumtaa isaa qarshii liqeeffadhee konkolaataa qabadheen deemsa eegaleem. Ergan konkolaataa seenee bilbila ishee na yaala naaf ba'u dideem. Isheenis erga galgala bilbiltee deebistee naan bilbilleem. Maal taate maal rakkatte maaf bilbilli ishee hin bahu maalimmoo natti muufeete kun gaaffii koo tureem. Yeroo muraasa boodas achi nan ga'eem. Akkuma achi ga'eenis namoota naannoo ishee
mana caaltuu faayiyaafachuun eegaleem. Mucaan wayii tokko natti dhufnaan manni caaltuufaa kam jedheen gaafadheem. Mucichis xiqqoo asirraanii siqaa boo'icha dhufte natti fakkaata naan jedheem. Maal jedheen gaafadheem. Maalida caaltuutu dadhabe jedhan miti naan jedheem. Caaltuu maali jedheen deebisee gaafadheem. Innis deebisee ishee iddoo biraadhaa barattu dhiyoo kana galte naan jedheem. Achitti ishee ta'uu hubadheem. Egaa erga guyyaa sanaa jireenyi koo abjuu natti fakkaata. Maallatti muufeete achii nafteenis gaaffii kootiim. Kun seenaa dhugaa nama tokko irratti hundaa'uun kan hojjetamedha. Godaannisa bara baraanis hin bannedha. Anaaf iftuun hiriyaa naannoo tokkoo kaanee wajjin mana barumsaa deemnee barannu yoo ta'u, guyyuuf wal biraa dhabamnee hin beeknu turreem. Ganda baadiyaa sanaa kaanee daandii qalloo bosona keessa hulluuqsitu qabannee kolfaa taphachaa imallaam. Al tokko tokko abbaan mijateef shonkoraa nuuf fuudhee nyaachaa deemnaam. Silaas waa'ee ganda baadiyyaa ni beekta miti, waama jiru waliif qooddee itti gammaddaam. Guyyoota tokko tokkos bishaan waraabuu bakka ani oolu ni dhuftiim. Yeroo sanas kolfinee ni taphannaam. Keessattuu gaafa isheen ilkaan ishee cabbii waaqaa gayyaastee kolfitu onneetu na dhidhiittata. Qoosaan ishee damma caalaa mi'aam. Taphni ishee jannata filannoon ala godhaam. Tarii isheen bilisummaa yaadaa waan qabduuf akkas kolfiti ta'aam. Ani garuu akka ishee kolfuu hin dandeenyeem. Sababiin isaa immoo nama hiriyaa obbolummaatti na yaaduu jaalalaaf yaaduu kootu bilisummaa na dhorke fakkaataam. Yeroo tokko tokko osoo teenyaa haasofnu farda yaadaan gulufee waan isheen hin beekne yaada mataa koo keessatti raawwadhaam. Wayita kana iftuun na rukuttee riba yaadaa keessaa na dammaqsitiim. Kanan yaade akka waan isheen irratti beekteettis qaaniin ana qabataam. Guyyaa tokkos dhiira ta'uun qabaa, waan keessa koo jiru itti himuun qaba jedheen yaadee kutadhee ka'eem. Bukkee mana isaanii bira gahee na waameem. Iftuunis ni dhuftee gaafa isheen na bira geessu garuu nan holladhe nan roqomee. Alli koo gaafa galuu fi diduu maal taate naan jettee na gaafatteem. Anis sodaan waan na mo'eef dabtara herregaa isheerraa waa barreeffachuu akkan barbaadu qofaa itti himeen dabtara herregaa fudhee galeem. Kutaan lammaffaan itti fufaa. Barreessaaf seenessaan Phaawulos Taaddasaatii foloo na gochuun na hordofaa. Uumaa koo haa galatu malee isa obboleettii akka haadhaa naa laateef osoo isheen na bira jirtuu abbaa fi haadha dhabuun keenya natti dhagahame hin beekum. Obboleettii koo kanaaf maqaa naati keenya moggaastee fi addunyaa kanarraa dhabamte latiidhaam. Garuu obsee jedheen moggaafadheem. Sababiin isaa immoo ishee ilaaleen obsa malee halmeeqa of ajjeesuuf yaalii taasiseeraam. Guyyoota biiftuun ifa ishee na dhawwattu kolfa ishee ilaaleen obsaam. Isheetu akka haadha kootii akka haadha kootii naaf taatee na jiraachisaam. Anaaf obboleettiin kiyya mana xiqqoo dhoqqeen dhoobame keessa lama taanee jiraannaam. An hojii guyyaan dalagaa, isheen immoo bishaan waraabdee gurgurtiim. Lama taanee jireenya injifachuufis yaalii taasisnaam. Yeroo mara yoon dafee galuu dide daandiirra dhaabbattee na eegdiim. Haadha koo natti fakkaatti, baay'een ishee jaalladha, nan mararsiifadhan tureem. Garuu guyyaa tokko akkuma koo durii hojii oolee gaafan ba'u hiriyaa yeroo dheeraaf hin argine tokko wal argee faana odeessuun eegaleem. Erga yeroo dheeraa haasofneen boodas nagaa itti dhaamee daandiirran bu'eem. Gaafa manatti dhiyaadhu obseen akka ishee durii daandiirra dhaabbattee nan eegneem. Keessi koo ni rifate ta'us amaatti yaanneem. Garuu yeroo mana ga'u waan sammuu kootti ulfaatuun argeem. Obseen manan jirtu naanna'ee waamus na jalaa nawwaattum. Garuu waraqata cittuu tokko irratti ergaan barreeffame tokko akkas jedhee jiraam. Obboleessa koo jaallatamaa, akkan baay'ee si jaalladhu ni beektaa. Akkan sirraa fagaadhee jiraachuu hin barbaanne siif galaam. Garuu salphinni hangana hin jedhamne
na mudateeraam innis bakka bishaan waraabbiitti ijoollota dhiiraan gudeedameeraam kun immoo siif salphinaam yoon si bukkee jiraadhe namooti sitti kolfu atis ni gaddita jedheen sirraa fagaadheem egaa nan barbaadin jedhaam. waanan qabu wallaale mukan ciniinuun dhabeem abdii kootu dukkanaay lafan lixuun dhabeem waaqayyoon obsan kadhadheem duraan maatii koon of biraa dhabeem amma immoo obboleettii koo ishee waan hundumaa itti obsuun of biraa dhabeem.